Waraanni Misir gara 10,000 ta'uu fi meeshaaleen adda addaa Somaaliyaa galeera. Waraanni Gibxii Sudaanis galee ture. Kun immoo Gibxi garee shororkeessituu idil addunyaa Alshabaabii fi shanee leenjiftee hidhachiisuuf meeshaa waraanaa xiyyaarota waraanaa lamaan Somaaliyaa magaalaa Moqaadishootti buufte jechuu odeeffannee jirra. Akka odeeffannoon argame mul'isutti xiyyaaronni lameen meeshaa waraanaa kanneen akka kilaashii fi isnaayiperii fe'ee kan dhufe yoo ta'u, meeshichi yeroo sanaa gara ministeera waraanaa Somaaliyaatti geejjibsiifame. Dabalataan immoo meeshaa waraanaa cinatti qondaalonni waraanaa 12 leenjii loltummaa kennuuf Somaaliyaa galaniiru. Gibxi Somaaliyaa naannoo Hiiraan magaalaa Baaladweenaa buufata waraanaa godhattee Itoophiyaa irratti Ogaaden, Alshabaab, shanee fi humnoota ittisa Somaaliyaa jechuun dargaggoota biyyoota adda addaarraa maallaqaan funaantee maqaa Rippaabilika Soomaaliyaatiin Itoophiyaa weeraruuf tooftaa tolfattedha. Tooftaa kana duuba Isaayyaas Afawarqis ni jira jedhama. Mootummaan Itoophiyaa hariiroo naannoo Somaaleetii fi ministeera muummee Hamzaa Abdii Barree gidduu jiru sirnaan hordofee kaayyoo jara hambisuu irra jiraata. Gama biraatiin dargaggoota dhangaa darbanii Soomaaliyaatti imalanis dhorkira Alsiisii fi Hamzaa Abdii Barree fashaleessuu qaba. Oduu dabalataan sababa dhiibdee jaalmarroo fi jaalsanyii gidduutti uumame hordofee hidhattoonni hedduu mootummaatti harka kennachaa jiru. Sababiin isaas hireen jaalmo'ii, jaalboruu fi jaalfiigaa isaan irras ga'uun kan hin hafne ta'uu waan hubataniifidha. Filannoon qaban walii isaaniin wal fixurraa mootummaatti harka kennachuudha. Uummanni Oromoo walqixxummaa fi bilisummaa biyyi Itoophiyaa dheebochaa turte fiduuf wal gurmeessee hadhiiffatee qabsaa'uun jijjiiramaa saba biyya kanaa boqochiisuu fiduu danda'eera. Haa ta'u malee humni badii fi shororkeessaan maqaa Oromoon of waamuu bosona galuun uummata nan qabsaa'aaf jedhu daraaruu fi saamuu hojii idilee isaa godhate. Yeroo ammaa kana miseensonni isaa baay'een tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa nageenya uummataaf jecha fudhachaa jiru dandamachuu dadhabuun waamicha karaa nagaa mootummaan taasisee hordofee harka laachaa jira. Haaluma kanaan godina Wallagga Bahaa keessatti baatii Hagayyaa keessa qofaa miseensonni ABO shanee baay'inni isaanii 14 ta'an harka yoo kennatan 20 irratti immoo tarkaanfiin fudhatameera.